Gootan baay'ee deessee qabdi harmeentii kanal kanii guyyaa tahanii wardiyaa osoo isaan qabnu hin saamamnu biyyaa daangaatii isaa jiran gootonni anniyaa. Jabeessaa haa jabeessinu gaachanootii biyya teenya poolisii Oromiyaadha jibbituu farra nageenya isaanii fi yeroo garreen baate biftuun biyya teenya. Namni nama galatoonfanne rabbii sin galatoonfatu kan jirru aanaa qumbii magaalaa hariiroo jirra bakki nuti itti argamu tun gammoojjiidha aduun isii hedduu oowwiti oowwumaa aduun oowwiti kanaa wajjin qabanii guyyaa kana guutuu eegumsa nu godhanii aduu nuti gaaddisa teenye irraa laalachaadhaa turre irraa gubachaa turre san gubanne laalanne osoo hin jiin oobsanii aduu keessa dhaabbatanii eegumsa nu godhaa oolan. Kanaaf namni nama galatoonfanne rabbii sin galatoonfatu waan ta'eef poolisoota keenyaan guddaa galatooma jechuun ni barbaadeetti kan viidiyoo kana waraabuu dirqamneef nama galatoonfatu rabbiis galatoonfatu. Poolisootuma kanaatu kaleessa ari'ee biyyaa nu baase warra isaan fakkaatu jechuudha warra wayyaanii wajjin kutasan har'ammoo poolisoota keenya kun warra eegumsa nu godhaa jiran poolisoota keenya jechuu barbaadeetti warra diina keenyaa sarraffiin kuchiisee warra keenyaa kanaan waliin nu baasee arra bakka kaleessa isinumaan dhufe malee qawween tanuu dursanii isini isaa oromiima maashaallah qawwee kalee biyyaa dhubaaftee arra eegumsa nu godhaa jira jechuudha guutumatti jijjiiramaa jira bakka kaleen jirru kaleen arraa miti arree kalee miti nu jabaadhaa akka isin warra xarafarra jiru kanatti hedduu isiniin boonna daangaa keenyallee isinitti isaa jira nuti choolin nagee arrafnee buluun nagee hangara addaannee akka feene ganamaa galgala ciisuun keenya isiniin ifi hirriiba dhabdanii nu karafnu nu godhaa jirtan ifi boqonnaa dhabdanii nu boqonnaa hortan lubbuu teessan qaalii aarsaa kafaltaniiti lubbuu teenya tiisaa jirtan galanni isin ana bira akka Anas Muhammaditti ummata Oromoo hunda bira akka waliigalaatti Oromoo Harargee bira akka addaatti qabdan galata guddaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf Harargeen nagaan oltee buluun nagaan ciiftee kaatee bobbaatee nagaan galuun eega rabbiitii isin warra daangaarra jirtan kanaan jechuudha. Osoo isin daangaa galla kirtanii odoo isin daangaarra teessanii nama daliifa darree akka keenyaa kana taatanii silaa ganti qaada daaraa nu kuteen baanna nu ablee malee waa takka hin qabne ablee sana gurguddoo hin qabne xiqqishoota qabna. Isin kanaan rabbiin nu baraaree namni waan itti ciisu qaba beekee gara rabbiiti nama jajjaba daangaa irraa qabne nagaan ciisu jirran baana daangaan Oromiyaa isiniin kabajamaa jira isinii biyya eegaa jira halkan hirriiba dhabdanii qaaxiraa bultanii aduun jettan qorran jettan qabbanaa fi hawwa keessaas deemtanii rooban jettan caaman jettan roobaa fi caama keessaas laffaatanii biyya tanaaf nageenyi isiidhaa waaraa godhaa jirtan akka nuti nagee waaraa harkannee nagaan jiran nu godhaa jirtan eega rabbiitii galanni keessan guddaadha irra deebi'ee guddaa galatoomaan isin jaa hedduu isin jaalanne hedduu isin kabanya keessumattuu ijoollonni keenya kaasii kabaltii yookaan galata hawaasa keessan irraa eeggachuun maletti mootummaa irraa illee kafaltii qabaachuudhaan maletti laffaatiin isin laffaa jirtan daangaa keessan kabachiisuu irratti qoonni keessan guddaadha fuuldurattis nu jabaadhaa kanaaf kanuus gootan baay'ee deessee qabdi harmeentii kanal kanii guyyaa tahanii wardiyaa osoo isaan qabnu hin saamamnu biyyaa daangaatii isaa jiran gootonni anniyaa. Akkasii inshaallah yoo rabbiin fedhe faaruu teessan cimina teessanii fi gahee teessan ni dubbannaa qilleensarraa nu dhaga'uuf jiraattanii galatooma ulfaadhaa hedduu isin jaalana rabbii isinaatii su deebinee wal agarra. Wassalaamu alaikum warahmatullahi